Ayyaana bara haarawaatiin wal qabatee islaamummaa maal jedha? Maal barsiisa? Wanti kun amantiidhaan kan wal qabatudha moo wayis amantiidhaan waliin qabatu? Wanta kana namni hedduun hin beeku dhabuu irraa ka'ee dogongora hedduu keessa seenaa jira. Sababa kanaaf viidiyoo kana isaaniif dabarsaatiin dirqama islaamummaa keessanii bahadha. Jalqaba akkaataan lakkoofsi biyya keenyaatii fi Eritiraan ittiin lakkooftu barnoota mana amantii Ortodoksii irratti hundaa'eetiin kan lakkaa'amudha. Fakkeenya bara 2018 tti seenne ka jedhamu barsiisa mana amantii Ortodoksii irra dhaabatameetiin kan lakkaa'amaa jirudha. Yaa'u dhalatu Yesuus Kiristoos jedhameetiin lakkaa'ama. Kun beekamaadha. Sababa kanaaf wanti kuni amantiidhaan waan wal qabatudha. Wanta amantii wal qabatu waan ta'eef jecha muslimni akka ayyaanaa godheetiin kabajuu hin qabu. Hubadhaa sirriitti akka ayyaana isaa godheetiin muslimni ayyaana kiyya jedheetiin ayyaana biyyaatii miti kun ayyaana amantiidhaan wal qabatudha. Lakkoofsa akkaataa ittiin lakkaa'amaa jiru barnoota barsiisa mana amantaa Ortodoksiitii waan ta'eef jecha amantiidhaan waan wal qabatudha. Erga akkas ta'ee muslimni ayyaana kiyya jedheetiin akka ayyaana isaatti kabajuu hin qabu. Muslimni ka kabaju ayyaana amantii isaatiin wal qabatu qofa. Garuu ka amantii birootiin wal qabatu keessa seenee kabajuu hin qabu. Kanaafi wantichi kuni waan amantii Ortodoksiitiin wal qabatu waan ta'eef muslimni baga ittiin si gahe ayyaana kanaan baga geenne jedheetiin kabajaa isaatiif waan barbaachisu qaluudhaan ta'ee waan garagaraa kallattii garagaraatiin argisiisuudhaan masqala jedheetiin waa gubuudhaan wantoota kallattii amantii isaatiin wal faalleessuun dalaguun sirrii miti jechuudha. Ani ka jedhaa jiru waa'ee amantii biraa keessa hin seeninaa jedhaa jira malee waan biyya keessanii tii wal qabatu fakkeenya bara 2018 seennee jirraa waan biyyaatii wal qabatuun dubbataan jiru ka amantii wal qabatu kan jedhe waan kana sirrii hubadhaa adda baafadhaa. Assalaamu alaikum.